odeeffannoo maddeen Awurooppaatti yoon darbu keessumattuu miidhamaan wal qabate shaampiyooniin baroottan achi aananii Manchester Cityn yaaddoo keessa akka galeedha. Darbii maanchaan torbee arfaffaa keessumattuu dilbata dhufu Manchester United Manchester City waliin taphatanii taphataa murteessaa dhabeera. Manchester Cityn Omar Marmush miidhama jilba isaa irra mudateen qorannoon taasifameefira. Qorannoo taasifameen miidhama kanaan jilbi isaa akka miidhamee fi yaalii baqaqsanii wal'aanuu taasifachuu akka isa barbaachisu himame. Miidiyaaleen gara Ijiptiitti baan odeeffannoowwan ibsaniini. Kanaanis wal qabatee Manchester Citynis dhimma kana dhugaa ba'eera. Taphataan kun miidhamee amma gara Manchester dhufaadha jira. Qorannoo dabalataa isa barbaachisa. Garuu darbii Manchester dilbata dhufu magaalaa Manchester keessatti anatu jabaadha lakkisii miti ana waliin warra jedhani warra Red Devils waliin qabu Manchester United Etihaditti Manchester City waliin kan inni taphatu tapha kanaan Omar Marmush miidhama kanaan jala darbuun garee Pep Guardiolaatiif qormaata jabaa ta'eera. Keessumattuu taphatichi bara darbe amajjii keessa Eintracht Frankfurt irraa amajjii keessa Manchester Citydhaan mallatteessee salphaatti taphattoota garee Manchester City wal baran keessaa isa tokkodha. Taphoota 28 goolii 8 kilabichaaf galcheera. Bara kana qarqara irratti taphattoota Manchester City ittiin fayyadamu keessaa isa tokkodha Omar Marmush. Amma garuu taphataan kun miidhameera. Dabalataan Manchester Cityn Raya Cherki miidhamaan dhabeera. Phil Fodenis miidhamaan oduu taphoonni internationalaa hin eegalin dura miidhamaan tapha Brightonin mo'ataman irrattis taphataan kanaan hin fayyadamne. Kanarraa kan ka'e Manchester Cityn miidhama hamaa taphattoota isa mudateen yaaddoo keessa akka jirudha. Keessumattuu Raya Cherkin tapha liigii Awurooppaatiin yeroo Manchester Unitedin daqiiqaawwan xumuraati irratti injifatamanii dorgommiidhaan ala ba'anii Manchester United irratti haaloo ba'uun barbaada darbii Manchuan jedheera. Tapha kanaan garuu miidhamaan taphni jalqaba darbii Manchuan bara kana akka jala darbu gamanuma mirkanaa'eera. Kanarraa ka'uudhaan gareen Pep Guardiolaadhaa taphattoota sarara qarqaraatiin taphatanii miidhamaan dhabuun isaanii yaaddoo hamaa akka itti ta'e himamaadha kan jiru. Manchester United bara kana goolii keessummeessee taphoota injifannoodhaan itti fufuun itti ulfaatus kilaboota qindoomina taphaa qaban keessaa inumaayyuu kubbaawwan baay'ee gara gooliitti yaaluudhaan kilaboota liigichaa keessaa jalqabarra jira jedhamaati kan jiru. Kana gareen Pep Guardiola sarara ittisaa laafaa qabu ni dandamatamoo akkam kan jedhu egaa dilbata dhufu deebii argata. Odeeffannoodhuma Premier League England wal qabatu yoon darbu Liverpool bara 2025-26 shaampiyoonii Premier League England ta'aa jedha qorannoon haaraa ba'e. Keessumattuu dhaabbanni CIEC yookaan ammoo International Center for Sport Study jedhamu bara dorgommii Premier League England 2025-26 akkasuma kan liigota gurguddoo Awurooppaa kan biroo walumaa gala kan liigota 29 irratti qorannoo geggeesseera jedhe. Qorannoo kanaan kan Premier League England bifa addaatiin ilaale. Shaampiyooniin bara darbee Liverpool harka 28.9 shaampiyoonummaa isaa irra deebi'uu danda'a jechuudhaan akeekeera. Akka qorannoo kanaatti gareen Arne Slootiin durfamu carraa bal'aadha qaba. Jijjiirraadhaan taphattoonni inni mallatteessifate haalli Liverpool ittiin of ijaaraa jiru bara kanas gareen isaa waliin morkatu hamma isaanii carraa shaampiyoonummaadhaa hin qabu jedha qorannichi. Qorannoo kanaan gareen Mikel Arteetadhaa yeroo arfaffaaf walitti aanee sadarkaa lammaffaan xumura jechuun tilmaamameera. Harka 18.8 argate Arsenal tilmaama shaampiyoonii bara 2024 25-26 ta'a jedheeti. Bara 2024-25 qabxii 10 caalamee Liverpoolin sadarkaa lammaffaan xumuruu isaa ni yaadatama. Arsenaal bara kana immoo haalli inni jijjiirraadhaan yoo xinnaate paawundii miliyoona 300 ol taphattoota irratti baasee of cimse shaampiyoonummaadhaa fi Mikel Arteetanillee bara kana shaampiyooniin ta'uu taanaan turmaan isaa yaaddoo keessa akka galu gamanumaa gabaafamaadha kan inni ture. Kanas ta'u Arsenaal bara kana sadarkaa lammaffaadhaan xumura jechuudhaan qorannoon kun kan inni tilmaame. Liverpool Arsenaalitti akkasuma immoo sadarkaa sadaffaadha kan kaa'e Chelseadha harka 16.2 shaampiyoonii liigichaa ta'uu danda'a. Chelsean gidduutti miliqee jechuudhaan qorannoo kanaan baaseera. Qindoominni garee Enzo Marescadha taphattoota dargaggootaan qindaa'e Manchester City caalaa shaampiyoonummaaf carraa qaba jedhameera. Manchester City harka 14.4 Manchester United harka 2.6 carraa qaba sadarkaa 8ffaanis xumuruu danda'a. Champions League Europa argachuuf carraa hin qabu jedha qorannoon baase. Kanaan qorannoon CIEC jedhu kun qorannoowwan liigota gurguddoo kan inni baase keessaa La Liga Spain bara kanaan gareen Xavi Alonsoodhaan durfamu Real Madrid harka 40.6 shaampiyoonii La Liga ta'ee itti deebi'a waancatti jechuudhaan tilmaameera. Shaampiyooniin bara darbee Barcelonaan harka 29.6 tilmaama kan inni argate.
keessumattuu Real Madrid taphoota bara kanaa sadeen jalqaba injifannoo dhibbeentaa dhibbaatiin itti fufee sadeen injifatee liigicha dursaadha jira. Barcelonaan lama injifatee tokkoon qixa kan inni ba'e jijjiirradhaan haala rakkisaa keessa taphattoota galmeedhaaf jiraachuun Barcelonaadhaa bara kana qoramuu akka danda'uu fi Real Madrid haalli Xavi Alonsoon amma ittiin injifatan kana booda hamilee ta'e liigichaan shaampiyoonummaatti deebi'a jechuun kan inni tilmaame. Bundesliigaa Jarmaniin Bayern Munich harka 61.4 carraa shaampiyoonummaadhaa qaba. Borussia Dortmund qofatu isaa waliin morkachuu danda'a jedhameera. Innuyyuu harka 8.8 qofa carraa waancaa Bundesliigaadhaa kana argata jedheera. Liigota jajjaboo keessaa kan Serie A Italiiti hamma tokko kan walitti dhiyeenya qabanii haala kanaan Inter Milan harka 25.6 waancaa Serie A Italiidhaa kana injifachuu danda'a. Juventus harka 18.2 Napoliin shaampiyooniin bara darbee gareen Antonio Conteedha harka 17.4 shaampiyoonii ta'uun hanga tokko amma sadiitiin ni xumuru jedhameera. PSG'n harka 73 qofaa isaatti shaampiyoonummaadhaaf tilmaama kan inni argate liigota jajjaboo keessa. Qorannoon CIEC kun liigota addaa 29 kana keessa qorannoo kan inni taasiseen Red Star Belgrade harka 76 liigota 29 keessaa tilmaama olaanaa kan argateedha. Haala tilmaama kanaan akkaataa isaan ittiin tilmaaman qorannoon kun jechuudha wantoota garaagaraa giddu galeessa kan inni godhate qorannoo bifa ammayyaatiin qindaa'e diinagdee kilaboota yookaan qabeenya maallaqa humna kilaboota kanneenii giddu galeessa kan inni godhate haala taphaa cimina liigichaa hirmaannaa sadarkaa liigota ittiin qaban akkasuma immoo dhimmoota biroo kan akka tilmaama goolii galchuu kilaboota kanneenii yaada keessa galcheetan jedheera. Jijjiirradhaan ganna kana kilaboonni maallaqa baasan irrattis hundaa'uudhaan kanaan alatti taphootuma amma jalqabanii fi walumaa gala amma taphoota kurnan kan bara darbee as ittiin dabalate kilaboonni amma tilmaama argatan kun morkattoota isaanii waliin yoo taphatan tooftaa taphaa isaan taphatan keessumattuu sarara sadaffaa isa xumuraa keessatti kubbaa hammamii tuqan yaaliiwwan garamii hammam taasisan irra deddeebiin eenyutu yaali kan jedhu tilmaama keessa galchineeti jechuudhaan kan inni tilmaamee bifa kanaan kan inni tilmaama kilaboota kanneeniitiif kenne. Abbaan murtee duraanii kan Premier League England David Court amma simannaa biraatiin himatameera. Namni ganna 43 kun kanaan dura Premier League Englandin akkasuma liigota kan gamtaa kubbaa miilaa Awurooppaa akka hin dursine adabamuu isaa ni beekama. Keessumaa dhimma viidiyoo kanaan dura leenjisaa duraanii Liverpool Jurgen Kloppiin wal qabate irratti namni kun qorannoo irratti adeemsifamee akka taphoota hin dursine dhoorkameeti kan inni ture. Qorannoon amma haaraa bahe ammoo dubbiin isaa kun ammallee akka adda hin citiniidha. Poolisiin keessumattuu bulchiinsa Nottinghamshire viidiyoo fi suuraawwan David Court gara miidiyaa hawaasummaatiin akka waliif qoodan suuraa viidiyoowwan kana sheer godhaa jechaa inni dubbataatiin ture. Xiinsammuu daa'immanii irratti dhiibbaa kan qabu amala gaarii daa'imman kan hin barsiifne jechuudhaan nama kanarratti qorannoo taasisee himata irratti baneera. Boru kamisa jechuudha mana murtiitti dhiyaatee dhimma isaa kana ni ilaallata jechuudhaan tilmaama yookaan immoo nama kanaaf yakka inni hojjete kaaseeti kan inni jiru. Arsenal ganna dhufu Gabriel Martinelli akka gurguru beekameera yookaan akka gurguru tilmaama keessa kaa'eera. Deeggartoonni Arsenal taphaticha hin barbaannu jedhaniiru. Mikel Arteetaan amantaa guddaa isaanirraa qaba taphataa kanarraa keessumattuu kubbaa qabatee gara duraatti fiigee gara sarara peenaalii sadaffaa keessatti ofitti amanamummaa dhabuun Gabriel Martinelli Victor Yokeresh kubbaa akka hin arganne taasisa. Kubbaa qabatee yeroo fiigutti obbira tursiisuudhaan taphatichi taphattoota sarara ittisaa garee faallaa duuba yeroo kaatu kubbaa argachuudhaaf yeroo inni fiigu dafee kubbaa isaaf hin kennu. Kanarraa ka'uun carraan taphoota sadeen darbaniin Arsenal uume hangasumara milkaa'aa hin turre. Kanaaf taphattoota qeeqaman keessaa Gabriel Martinelliin isa tokkodha. Amma kana booda Arsenal Eberichi Izee taphachiisuu akka qabuu fi kanaan alatti taphatichi ganna dhufu taphattoota Arsenal gurguruuf tarreesse keessaa tokko akka ta'e himameera. Odeeffannoo